Tony PP kutaalee Oromiyaan qabdu mara keessatti saamichaa fi ajjechaa uummata nagaa irratti hammeessaa jiraachuun ifoome. Gabaasa qindaa'eef jaalsabaafan waa gaarii. Goleewwan Oromiyaa cufa keessatti ergamtoonni Koloneel Abiyyi Ahmed bobbaafamuun maqaa garaagaraan uummata saamuu, hidhuu fi ajjeesuu itti fufanii kan jiran yoo ta'u, haaluma kanaan lixa Oromiyaa godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa ganda handhuura Baloo bulchiinsa magaalaa Baloo keessatti sadaasa 15/2025 ilma keessantu miseensa wabooti jechuun maatii qabsaa'otaa hidhaatti guuruun buufata poolisii bulchiinsa magaalaa Baloo keessatti dararaa ulfaataa irraan gahaa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Namoota murna kanaan mana dararaa keessatti reebichi ulfaataan irra ga'aa jiruu fi qabeenyi isaanii murna kanaan jalaa saamame keessaa kanneen maqaa arganne Huseen nama jedhamu jalaa sangoota 2 qalatanii kan nyaatan yoo ta'u, obbo Abarraa Getaachoo ammoo achi buutee dhabamsiisuu fi loowwan hedduun hidhattoota sirnichaan akka jalaa ooffataman jiraattonni dabaluun dubbatu. Qaamoleen murna biltsiginnaa kun maqaa Oromootu aangoo irra jira, kanaafuu mormuunis ta'e ilmaan sirnicha morman qabaachuun yakkamaa nama taasisa jechuun Oromiyaa keessaa bakkeewwan hedduutti maatii qabsaa'otaa hidhanii dararuu fi loon jalaa ooffachuun qalatanii nyaachuus itti fufanii jiru. Gochaawwan cigaasisoon waraana impaayirattiin raawwatamaa turee fi raawwatamaa jiru hedduu nurra dheeratee jiraachuuf filannoo dhabne afaan qawween akka fedhanitti nu saamuun jiraachaa jiru. Maqaa adda addaanis mana dararaa isaaniitti namoota guuraa jiru jechuun miira yaaddoo qabuun jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Godina Arsii lixaa aanaa Arsii Nageellee keessatti loltoonni faashistii PP manneen qotee bultootaa gubuu fi Arsii Bahaa aanaa Muneessaa keessaa namoota hedduu hidhuun ifoome. Guutuun gabaasa kanaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Godina Arsii lixaa aanaa Arsii Nageellee ganda Bassaaquu jedhamu keessatti ergamtoonni impaayiratti barcuma aangoo nam-tokkee tiksuuf jecha hawaasa goolaa oolan gaafa sadaasa 16/2025 qonnaan bultoota nagaa jalaa manneen jireenyaa hedduu gubuu fi qabeenya saamaa kan turan ta'uu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaaf ibsanii jiru. Namoota manneen jalaa gubate keessaa muraasni maqaa arganne Nugusee Gishee, Ufa Nugusee Gishee, Dannaboo Sardaa fi namoota biroo jalaa manneen gubanii barbadeessuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaaf himanii jiru. Qote bultoonni kunneen yakka dalagan qabataniif osoo hin taane sababa Oromoo ta'an qofaaf maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhu itti maxxansanii namoota siyaasa kam keessaayyuu qooda hin qabne yakkamaa taasisuun qabeenya isaanii hunda akka barbadeessan gabaasaan nu qaqqabee ni ifoomsa. Oduu biroon immoo loltoonni impaayiratti Arsii Bahaa aanaa Muneessaa gandoota hedduu irraa namoota nagaa hidhanii hiraarsaa kan jiran yoo ta'u, maqaan namoota kunneenis ganda Shuunee Gooroo irraa Sheek Jamaal Ogatoo abbaa amantii, ganda Gujjichaa irraa Abdurroo Nadhishoo Barataa, ganda Qooma Oochaa irraa Milkeessoo Qorsee, Jamuu Abbuu Baanataa daa'ima umurii 9, magaalaa Qarsaa ganda Duwwaa Tokko irraa Faayisoo Baanataa Galatoo hojjetaa waajjira himaataa ta'uu jiraatonni har'aata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasaniiru. Guutuu Oromiyaa irraa kan hirmaachise kaabinoonni murna biltsiginnaa bakkeewwan adda addaatti leenjii guyyoota 10 turuu fudhachaa jiraachuun ibsame. Jaalkennaa sabaa dabalata qaba. Leenjiin siyaasaa miseensota dhaaba mootummaa tokkoof kennamu akkaataa idileetti dandeettii fi beekumsa miseensota dhaabaa sagantaa keessoo yookiin deeggarsa alaatiin guddisuu kan of keessaa qabu yoo ta'u, murni biltsiginnaa garuu kallattii ittiin uummata bal'aa kiyyeessuun aangoo isaa dheereffatuuf haaldureewwan jal'inaa qabatee dhiibbaaf kaadiroota isaa leenjisuu dheengadda sadaasa 20/2018 irraa eegalee akka jiru jiraattonni ifoomsaniiru. Kaayyoo fi akeekni leenjichaas akka hirmaattonni keessoo sirnichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaaf eeran himanitti mata dureewwan akka guddina paartii badhaadhinaaf kallattii kaa'uu, dhimmoota filannoo bara 2026 akkasumas akkaataa ittiin humnoota waraanaa jabaa ijaarratan dabalatee qaamolee sirnichaan morman dhabamsiisuu kan jedhu irratti akka ta'es ibsameera. Bakkeewwan leenjichaa beekamoon ammoo Adaamaa, Bishooftuu, Jimmaa, Naqamtee fi Shaashamannee akka ta'es odeessaaleen nu qaqqabaa jiru ni ifoomsa. Leenjiin murna biltsiginnaa dameewwan akka karoora tarsiimoo sirrii bulchiinsa duula filannoo imaammata qopheessuu fi ilaalcha isaanii uummataaf dabarsuu kan jedhu ta'us akeeka dhokataa akkaataa ittiin woboo fi uummata Oromoo gidduutti summii facaasuun umurii aangoo isaanii dheereffatan akkasumas woboo balleessan irratti akka ta'es ni beekama. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Daalee Waabaraa magaalaa Qaaqee keessatti waraanni faashistii biltsiginnaa dargaggoo tokko ajjeesuun dhaga'ame.
Guutuu gabaasichaaf Jaalwabii biyya. Nagaa fi tasgabbii uummata Oromoo kan hin feene murni gabroomsaa bilisiginnaa waraana isaa qe'ee uummata Oromootti bobbaasuun duguuggaa sanyii raawwachuu itti fufee jira. Kaleessa Sadaasa 21 godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallewaa Baraa magaalaa Qaaqee keessatti waraanni faashistii bilisiginnaa kanneen gara laafina tokko dhala namaaf hin qabne gochaa suuqanneessaa dhageettii gurraaf hin mallee dargaggoo maqaan isaa Tashoomaa Guddataa jedhamu rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatuu jiraattonni dubbisnee har'aata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Humnoonni faashistii PP uummata nagaa irratti harkaan fi humnaa fudhatan nammeessuun kaleessa nama nagaa kan ajjeesan yoo ta'u Tashoomaa Guddataa obboleessa Faarfataa Abarraa Guddataa akka ta'e barameera. Hidhattoonni Abiyyi maqaa Fararri Pelolaan socho'an bakka waldaa Beetel Makana Yesuus jedhamutti rasaasa itti dhukaasuun lubbuu isaa balleessan. Jiraattonni naannoo akka himanitti Tashoomaan nama hojii isaa hojjetee jiraachuuf asii fachi kurkuru malee nama siyaasaa miti jedhu. Haa ta'u malee humnoonni faashistii Koloneel Abiyyi yakka tokko malee ilmaan Oromoo ajjeesuu aadeeffate Tashoomaas rasaasa itti roobsuun ajjeesee jira. Guyyoota lama duras abbaa maatii tokko haala suuqanneessaan mana isaatti dhaquun ija maatii isaa duratti bakka inni gaddaaf taa'ee jirutti kan ajjeesan ta'u ONM gabaasee ture. Ajjechaa kana hordofuun mufannaa uummataa gara dabarsuuf jecha waajjirri koominikeeshinii magaalaa Qaaqee ibsa sobaa fuulbarruun miidiyaa hawaasaa irratti baaseen qaamoleen gochaa kana raawwatan to'annoo seeraa jala oolchine jechuun sobuuf yaalanis ajjechaan dargaggoo kana irratti raawwatame kun soba isaanii saaxilee dhugaa qabatamaa PP'n ilmaan Oromoo haa ta'u jedhee fixaa jiru ta'uu kan ifatti baase ta'uun ni beekama. Dinarsiibaa aanaa Asakoo keessatti waraanni bilisiginnaa namoota lama mana hidhaa keessaa fuudhanii ajjeesuu jiraattonni naannichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaaf himan gabaasa qindaa'eef Jaal Irbuu dhuga. Gareen faashistii PP gocha namootni hin qabaatin maqaa siyaasaatiin yakkuun mana hidhaatti erga darbatanii booda achii baasuun ajjechaa irratti raawwachaa kan jiran oggaa ta'u gochi akkasii kun godina Arsii Bahaa keessatti ammas daraan jabaatee jira. Ergamtoonni barcuma Abiy Ahmed ilmaan Oromoo badii isaanii malee ilaalcha siyaasaan yakkanii hidhuun ajjeesuu aadeffatan aanaa Asakoo keessatti Sadaasa 19/2025 halkan sa'aatii 3tti namoota lama mana hidhaa keessaa fuudhanii ajjechaa suukanneessaa irratti raawwatanii jiru. Namootni waraana gabroonfataa kanaan ajjeefaman maqaan isaanii Diimaa Kadiroo Tufaa abbaa ijoollee 4 yoo ta'u Huseen Badhaasoo Boruu kan jedhamus halkanuma sana waraana sirnichaan akka ajjeefame jiraattonni itti dabaluun ifoomsanii jiru. Qaamni nageenya hawaasaa eega jedhame karaa mataa murnicha PP Koloneel Abiy Ahmed meeshaan guutameef kun qaama hidhatee uummata Oromoo dararu dhiisee uummata meeshaa maleeyyii irratti dararaa hamaa raawwachaa jira. Dhiiga ilmaan Oromootiin aangoo qabatee deebi'ee dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa kan jiru bilxiginnaan siyaasni isaa harkatti laamsha'ee kan jiru yeroo adda addaatti kutaalee Oromiyaa keessatti dararaa akka reebichaa, saamichaa fi gubaatii manneenii hidhattoota bobbaasee raawwachaa oola. Godina Lixa Shaggar aanaa Baakkoo Tibbee keessatti kaadiroonni faashistii PP uummata saamaa jiraachuun ifoome. Jaal Heeran Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Lixa Shaggar aanaa Baakkoo Tibbee magaalaa Baakkoo keessatti kaadiroonni bilxiginnaa bulchiinsa magaalichaa waliin ta'uun maqaa inshuraansii jedhuun maatii tokkotti qarshii 500 dirqama itti muruun humnaan uummata saamaa jiraachuu jiraattonni magaalaa Baakkoo har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni jedhanitti ergamtoonni sirnichaa kanneen milishaa fi gaachana sirnaa jechuun of waaman kaadiroota waliin ta'uun maqaa garaagaraa kanneen akka gibiraan nu saamaa turanii ammas afaan qawween maallaqa inshuraansii jechuun nurraa fuudhaa jiru. Dararaa ulfaataa nurraan ga'aa jiru. Jireenya qaalee kana keessa namuu waan ittiin jiruuf jireenya isaa geggeeffatu dhabee yeroo burjaaja'utti warreen garaa isaanii qofaaf jiraachuu baran ammoo uummata irraa dhalataniif gara laafina dhabuun saamicha daangaa darbe raawwachuun ergama bilxiginnaa baachaa jiru jechuun dabaluun dubbatu. Namni fuudhee maatii qabu martinuu kan mana jireenyaa qabus ta'e kan mana kiraa galu dirqamaan kan kaffalu yoo ta'u kanneen kaffaluuf humni isaanii hin hayyamneef ammoo mana dararaa murnichaatti darbatamuun miidhaa ulfaataa keessummeessaa jiru kan jedhan jiraattonni magaalichaa. Saamicha maqaa garaagaraa yeroo adda addaatti goleewwan Oromiyaa cufa keessatti qonnaan bultoota Oromoo irra murna kanaan ga'aa turee fi jiru gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Godina Bahaa Shaggar aanaa Fantaalletti loltoonni bilxiginnaa mana tikfatee bultootaa gubuun
mancaasuu fi hidhuun jabaatee itti fufe. Guutuu gabaasichaaf Jaalboree Addunyaa. Godina Bahaa Shaggar aanaa Fantaallee ganda Gidaaraa bakka addaa Onkulee jedhamutti gaafa sadaasa 19/2025 loltoonni faashistii Biltsiginnaa mana tikfate bultoota gubuun mancaasuu fi namoota akka hidhan jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jiraattonni aanaa Fantaallee irra jireessaan tikfate bultoota kanneen akka re'ee, loonii fi gaalaa horsiisuun jiruu fi jireenya isaanii kan gaggeessan yoo ta'u, loltoonni faashistii Abiy Ahmed naamusa dhabdummaa barsiisuun bobbaafate ganda Gidaaraa bakka addaa Onkuleetti mana uummata nagaa tikfatanii bulanii namoota maqaan isaanii Hawwilee Roobaa, Abbayaa Waaqoo, Boruu Gurraacha, Roobaa Waaqayyoo, Umaroo Bakkoo, Umaree Roobaa kanneen jedhaman mana isaanii guutummaatti gubanii qabeenya isaanii waliin barbadeessuun gara magaalaa Gidaaraa bakka dheedichoorii hin jirretti dirqamaan akka deemanii achi turan taasisaniiru jechuun maddeen ifoomsaniiru. Uummanni kun magaalichatti walitti baay'achuu irraan kan ka'ee fi horiin bakka dheedichaa dhabuu irraa kan godhanan yoo ta'u, deeggartoota woboo waan taataniif eeyyama keenya malee deemtan ittiin jechuun dirqamaan gara mooraa isaanii Gidaaraa jirutti akka deebisan jiraattonni himaniiru. Namoota manni isaanii jalaa gubate kanneen keessaa nama lama Roobaa Waaqayyoo fi Umaree Roobaa isin woboo waliin quunnamtii qabdu ittiin jechuun mana hidhaa Biltsiginnaa gandichaatti kan argamu keessatti hidhanii dararaa akka jiranis beekameera. Murna Biltsiginnaa injifannoo woboon irratti galmeessaa jiruun ofitti amanamummaa dhabuun namoota nagaa cufa wobootti shakkuun ega ajjeesanii fi hidhanii booda akka waan woboo lafarraa balleessaniitti namoota meeshaa maleeyyiitti deebi'uun dhaadachaa ooluun gadhummaa isaanii mul'ataa jirudha. Bahaa Wallaggaa aanaa Leeqaa Duulachaa keessatti gatii gibiraa fi maqaa garaagaraa fayyadamuun hawaasa irratti saamichi jabaachuun ifoome. Jaalkennaa sabaa dabalata qaba. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Leeqaa Duulachaa ganda Jaarsoo Guutee jedhamu keessatti sadaasa 2025 barii ganama irraa eegaluun humnootni waraana faashisti PP uummata keessa bobba'uun gatii gibiraa fidaa jechuun doorsisuu, reebuu fi mana hidhaatti jiraattota guuraa turuu jiraattonni onichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni himanitti hanga qabeenya uummataa tokko tokkoon tilmaamuun maallaqa irraa fudhachaa turuu kaasuun guyyaa sanas qarshii 7,000 hanga 13,000tti afaan qawwee namoota irraa guuraa akka turanis ibsaniiru. Kana malees maqaa kaffaltii garaagaraa namoota harkaa maallaqa fuudhuu fi fuulduraafis akka of qopheessaniif gidirsaa jiraachuus dubbatu. Namoota kaffaluu hin dandeenye ammoo hidhuu, mana irratti cufuu fi dararaa irraan ga'aa jiraachuun jireenya namoota hedduu keessatti yaaddoo fi sodaa guddaa uumee jiraachuus dubbataniiru. Murni hannummaa fi sirna dhablummaan ijaarame kun haadha hiyyeessaa boosisuu, mana hidhaatti galchuu fi jireenya isaanii mancaasuu irratti fuulleffatee golee Oromiyaa mara keessatti diinagdee Oromoo balleessuuf daba taasisaa jira. Pirezidaantiin Liibaanos mootummaan isaanii meeshaa waraanaa irratti olaantummaa qabaachuun isaa waan hin oolle jedhan dabalata isaaf jaal yaadannoo Oromiyaa. Pirezidaantiin Liibaanos jimaata kaleessaa akka jedhanitti mootummaan meeshaa waraanaa dhuunfachuun isaa waan hin oolle ta'uu ibsuun koreen dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hizbollaa gidduutti to'atu waraanni kun kibba biyyattii keessatti meeshaa waraanaa Liibaanos qofa akka ta'e mirkaneessuuf gaafataniiru. Dhiibbaa cimaa Ameerikaa fi haleellaa Israa'el babal'achuu sodaachuun Liibaanos garee hidhattoota Iraaniin deeggaramu Hizbollaa kan waraana waggaa tokko ol Israa'el waliin ture kan sadaasa darbe dhukaasa dhaabuun baay'inaan xumurame irraa haala hamaadhaan laafaa ta'e mul'ate hidhannoo hiikkachiisuuf waadaa galteetti. Waraanni dhaabbatee jiraatus Israa'el yeroo baay'ee Liibaanos irratti haleellaa raawwachuutti fufuun irra caalaa Hizbollaan kan isheen irra deebitee hidhate jettee himattu irratti xiyyeeffachuu ibsiti. Karoora mootummaan raggaasise jalatti waraanni Liibaanos bu'uuraalee waraanaa Hizbollaa kibba laga Liitaanii daangaa irraa gara kiiloomeetira 30 fagaatu dhuma waggaa kanaatti diiguuf akka ta'e barameera. To'annoo mootummaan meeshaa waraanaa fi murteewwan waraanaa fi nagaa irratti mirkaneessuun barbaachisaa fi waan hin oolleedha jedhan Pirezidaanti Joosef Ayoon jala bultii guyyaa walabummaa biyyattii irratti haasawaa taasisaniin. Liibaanos koree to'annoo araara dhaabuu kan Ameerikaa, Faransaay, Liibaanos, Israa'elii fi dhaabbata nagaa eegsisuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii of keessaa qabu naannoo kibba Liitaanii keessatti waraanni Liibaanos qofti abbaa biyyummaa isaa karaa mataa isaatiin akka raawwatu mirkaneessuuf imaanaa kennuuf qophii ta'uu ishee dubbataniiru. Liibaanos ispoonsara Ameerikaa yookaan idil addunyaa jalatti waliigaltee kamiyyuu weerara daangaa ce'ee dhaabbataadhaan xumura kennuu irratti mari'achuuf qophii ta'uu dubbataniiru. Hayyoon haasaa kana kan taasise kibba Liibaanos irraa yoo ta'u, Israa'el ammallee naannoowwan 5 tarsiimoodha jettee yaaddutti loltoota ishee qubsiiftee jirti.